bara 2024 shamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa hangafa dursuun oduu isin dhageessifna oduu wajjin falmataa roorrootti gara madda walaabuu miidiyaatiin. Gareen durataa adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu yaa'ii waliigalaa Abuutaa 10 jechuun taa'e irratti warra hirmaachuu dide irratti dhorkaa taasisuun beeksisee jira. Godina Salaalee aanaa darratti uummanni gandoota adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaan keessaan irraa buqqifamuun rakkoof saaxilamuu ibsanii jiran. Godina addaa saba Oromoo Walloo hooggantoonni godinichaa duraanii hidhamuun maddeen eeranii jiran. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu deemaa jiruun hordofee hawaasni gaaga'ama manan jedhamneef saaxilamne jechuudhaan komii isaanii dabarfatanii jiran. Humni hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti isin deebisnaa oduu wajjin falmataa roorroo madda walaabuu miidiyaarra. Gareen durataa adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu yaa'ii waliigalaa Abuutaa 10 jechuun taa'e irratti warra hirmaachuu dide irratti dhorkaa taasisuun beeksisee jira. Garichi maqaa Abuutaatiin ibsa rabbaasiin warri yaa'ii dide maqaa Abuutaa kan fayyadamnes dhorkamuu himee jira. Durataan ittaanaa Abuutaa fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Getachoo raddaa immootu humnoota aangoo barbaadanii ittiin jedhaniif humnoonni nageenyaan naannichaa meeshaa ta'uu akka hin qabnes hubachiisanii jiran. Getachoo raddaa ibsarra kennaniin yaa'icha kana dhorkuun dhiifneef yaa'ichi bu'aa waan hin qabneef jechuudhaanis ibsanii jiran. Warri kun bulchiinsa yeroo humnaan qabachuuf yaaluu malu jechuudhaanis himanii jiran. Humnoonni nageenyaa naannichaa meeshaa hin ta'inaaf jechuunis dhaammatanii jiran. Obbo Getachoo raddaa fi aangawoonni hedduun miseensa koree giddu galeessa paartichaa yaa'ii mormuun itti hirmaachuu didanii jiran. Godina Salaalee aanaa darratti uummanni gandoota adda addaa keessa rakkoo nageenyaan keessaan irra buqqifamee rakkoof saaxilamaa jira jedhamee jira. Baroota darban kana keessa qe'ee fi qabeenyi isaanii humnoota fiinxaaleeyyii faannoo Amaaraa kanneen jalaa barbadaa'e amma rakkoo balaa guddaaf saaxilamanii jiran. Aanaa darraa gandoota akka jirru Daadaa warree biroo Manqataa Waariyaa Qorroo ganda barbaree Deenyi Wabeensoo Iluu Goodaa Caffee jedhamanii fi gandoota biroo keessas guutumaan guututti barbadaa'u isaa ibsanii jiran. Walakkaan isaanii ammoo qe'ee irraa buqqaanii jiran. Daa'imman abbaa fi haadha malee abbaa fi haatis daa'imman malee kan hafan yeroo gannaa kanatti roobaa fi beelaaf rakkataa jiraachuus himamee jira. Gariin gara magaalaa fi gariin immoo gara gandoota baadiyyaa ollaa qubatan jiraachuunis maddeen dheeranii jiran. Gara magaalaatti kanneen baqatan magaalaa galuun mana tokko keessaan abbaa warra 3-4 galaniin akka haala ulfaataa keessummeessaa jiranis ibsamee jira. Kaan immoo naannoodhuma san manneen fi qabeenyi isaanii jalaa saamameef gubate barbadaa'eef sharaa buufachuun jiraachaa jirus ibsamee jira. Deeggarsi midhaan nyaataa uummata kana akka barbaachisu maddeenis dhaammanii jiran. Aanicha keessatti haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo Amaaraa taasisaniin jiraachaa jiraachuun ammallee cimee itti fufee jira jedhu. Dhalattoonni Oromoo adamsanii ukkaamsuun mallaqa gaafachuun ajjeesuun itti fufu ibsanii jiran. Torbaan tokko asatti namoonni magaalaa Adaree deemanii galaa osoo jiran daandii irraa ukkaamfamanii fudhatamanis turuu isaanii ibsee jira. Godina addaa saba Oromoo Wallootti hooggantoonni godinichaa duraanii hidhamuun maddeen himanii jiran. Taanaan bulchiinsa godinichaa duraanii fi itti gaafatamaan nageenyaa kan turan obbo Ali Maammad guyyaa kaleessaa fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa godina duraanii obbo Abdallaa Said Ahmad dheengadda hidhamanii jiran. Aangoonni kunneen dhiyeenya kana erga bulchaa godina saba Oromoo Walloo kan turan obbo Ali Ahmad humnoota fiinxaaleeyyii faannoon ajjeefamanii booda aangoo isaanii irraa kaafamanii. Hanga yoonaatti sababiin ittiin hidhaman waan addaan baafamne ta'uu isaa ibsanii jiran. Oduudhuma gara biraan immoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo gara ganna 3 mana hidhaa keemiseetti rarramaa jiraachuu ibsanii jiran. Kanaan dura namoonni kanaan bira ba'an illee ammallee namoonni 60 ol murtii seeraa tokko malee mana hidhaa keessatti rakkachaa jiraachuu ibsanii jiran. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu deemaa jiruun hordofee hawaasni gaaga'ama hammanan jedhamneef saaxilamu ibsanii jiran. Oduulee keenyarraa asirratti xumurree jira. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti asumaan nagarsiisa.